Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrantana qophii bareedduutana qopheessine hiriyoota keenya wajjin gaaffii takka takka wal gaafachuu deemna. Nu faana bu'aan isiniin jaa. Okay, Abdurrahman gaaffii takkaan si gaafadha. Nuti arrantana nama yoo xiqqaate nama 10 ni geenye. Nama tokkotu nu keessa hafe namni nu keessa hafe sana eenyu? Nuti amma nam 10 yookaan nam 6 7 8 illee haalaanu namni tokko kan nu keessa hafe sana eenyu? Nam tokko nu keessa hafe nuti akka biyya arabaa sadir jama akka biyya teenyaatti barbaasaa jama. Aya, kun jedhu itti aan. Gaaffii tanuma. Nama tokko nu keessa hafe nama kana keessa namni tokkoon sana eenyu? Akka biyya arabaatti sadir jama akka Itoophiyaatti ammoo barbaasaa jama. Okay. Aye. Sama kan. Aya. Oh, Hamil aja lah nanti orang ini. aye, adilin. Okay. Aya, gaafa masan deebisi. Nama tokkotu arrantana qophii tana keessa nama tokko hafe namni tokkichaan nurra hafisanii. Untuk pekan orang ini. Untuk pekan orang ini. Sirraa nama tokko hafe maati? Namni tokkichaan sirraa hafisanii. Mama yang mana? Okay. Ada yang mana tu? Hotel nanti. Apa dia dia tu? Mama yang mana dah? Kita nak makan nanti. Nama cewek ni pan. Okay. Aye, gaaffii dhageessee. Kalau nak kau Yes. Okay. Aye, adeo. Alilin namanya apa? Haru mana waktu? Bakheeti. Aya, thank you. Galatoomaadha. Okay, gaaffii itti aanu akkana jetti. Abdurrahmaan deebina. Namni abbaan kee dhalche kan ayyoon tee dhalte kan obboleessa siif hin taane eenyu? Ka abbaan kee dhalche ka ayyoon tee dhalte ka obboleessa siif hin taane. Abang kita cakap ayam. Opsi aja bakal mana juga boleh. Abang kita cakap ayam tiang kali. Ka abbaan kee dhalche ayyuma teetii dhale abbuma keetii dhale obboleessa siif hin ta'u eenyu inni? Abang kita ayam tiang kali. Oh, kan ada. Deebisa. Abang. Okay, Abang kita umman jadi. obboleessa kasiin taane. Obboleessa kanaan taane. Irra deebiin haa tolchi. Ka abbaan kee dhale abbuma keetii dhalche ummuma teetii dhale si galee obboleessa siin ta'u. Haya tu jettee aaneeti. Tu jettee aane. Ayyee gaaffii dhageessee ka abbaan kee dhalche ka ayyoon tee dhalte ka obboleessa siin taane. Kau beli senantan itu harum apa ya bah kisah. Okay, adeo. Dibin jalan itu lagi deh. Mereka nanti juga lagi. Aye. Aye, adeo. Mokor. Gak naga itu nadi mereka itu nama. Gaaffiin namni abbaan kee dhalche ka ayyoon tee dhalte ka obboleessa siin taane. Hati tiga nanti abah dia ada abu isal itu orang ada. Ammo obboleessa siin ta'u. Obboleessa hin ta'u. Abah dia ada rumah tiga nanti kalau beli senantan. Dalam titik dari sini kasih rasa tu. Okay, aye. Aye, adeo. Eenyu? Dari dia masih. Gaafiin tun hedduu takka jimte namni isa eenyu Ini dari. Good. matuma qiyyaanu Okay, thank you my brother. Hedduu galatoome. Deebisa harkattee jirtaati. harka baadhoe Yookiin obboleessa mukeetii yookiin sum. No, obboleessa. Suma tak boleh. Eesuma. Ani tak nak obboleessa. harka baadhoe jettin harka Hamilee godhaaf. Ambil yang mana? Okay, gaaffii tana yaasiniin gaafadha. Qophaa'e. Harreen takka ni duute. Isana naa qabeti kaameeraa. Harreen takka obbo isaa ni duute. Akka ni duute tokko karaa mataatiin eegale.
waraabessi. Tokko immoo karaa duraa fi duubaan eegale. Kamtu duraan dura ga'e? Duubaan. Duubaa eegale. Ati hoo? na gaawwan irra deebi'ee gaaffii. Okay. Harree takkaniitu. Tokko duubaan eegale. Tokko mataa gadi eegale. Kamtu duraan dura ga'e? Kamataa eegale kan Duubaay. Duubaa eegale. Nyaachuu. Duraan dura gahu Duubaay. Okay. Haya, isa naa kan. Aduruman si gaafadhe? Gaafadhe achirraa eegale. Haya, Mana laaffatti waan ta'eef. Baay'ee. Hoggaa tinggal sana, bukan ada hoggaa dekat. Harree takkaniitu waraabessaa nyaatu jira amma. Kaan duraa eegale, kaan duubaa eegale. Ka duraa handhuura ga'u. Kamtu dafee nyaatee handhuura ga'a? Harreen tuni akkam. Harreen handhuura qabdu yang kau. Akkam. Thank you. Baik, marasan. Oke. Haya, ati Abdurrahman yaali gaafii tan. Kami. Gaafii harree tana. Yaali. Ini jalan. Kamtu duraan dura ga'e? Waraabessi tokko jalaan eegalee Tokko hudduun eegale, tokko mataan eegale. Duubaan. tokko mataan eegale. Tokko sudduun eegale. Bakkuma takka nyaata walitti dhufan. Kamtu duraan dura ga'a dafee? Duraan dura gahu. Amma gaa waraabessi kun gartee. Mataa sun xiqqoon itti ulfaatu jecha. Karaa duraanis ittuma deema duubaanis ittuma deema. Isaa walumaa galatti kanatti itti dhufan. Laagiin kan dura xiqqoo itti dhufu. Okay. Handura sin qabdu amma bakka handuraa tana jedhani waan qiyaasa hin qabne ni deemanii kun wal qixa gammale handurtinis waan jirtu. Hin jirtu. Okay. Ati hoo? Haa deebistuu ji. Akkuma obboleeyyan keenya jedhetti harreen handhuura hin qabdu. Okay. Ayyee. Okay, nu godhe eegis takka. Ayyee. Ali. Gaafii takkaan si gaafadha. Nama booda an telleedha. Namni abbaan kee dhalche. Kan ayyuun tee dhalte. Ka obboleessa siif hin taane. Obboleessa naaf hin taane. Obboleessi maqaa Ka ayyuun tee dhalte. kaayyoon tee dhalte. Ka abbaan kee dhalche. Obboleessa naaf hin taane. Siif hin taane. Matu maqaa gaanuma. Okay. Aya gaafii itti aantu. Ati lama takkaan irra si deebi'a. Guyyaa irraan tana qophii kana keessatti namni tokko kasirraa hafe eenyu? Namni tokko kanarraa hafee ani illee boona nama maqaa jechuu danda'u. Okay. Warruma wajjin jiraannu keessaa warri amma durallee xiqqoo qamaanii kutanii jira. Ammoo kan dhufee sagantaa irratti hin hirmaatin yamanii tokko qofa. Okay. Aya. Jechuun af